Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti namoonni hojii inishiitii fi misooma qonnaa irratti bobba'uun dura leenjii ogummaa kennuun gara hojiitti bobbaasuun himame. Inishiitii fi misooma qonnaa mootummaan kallattii kennee hojjetamaa jiruun hawaasni hojicha keessatti hirmaatan fayyadamaa jiraachuu reediyoo Adaamaa Biroodkaasting Sarvisiitti himan. Namoonni furdisa horii foon irratti badhaadhina maatiitiin gurmaa'uun hojjechaa jiran kallattii mootummaan kenne bu'uura taasisuun lafa kaaree 207 irratti sheedii ijaaruun loo furdisuun marsaa tokkoffaaf gabaa dhiyeessuu dandeenye jechuunis ibsan. Mootummaan waan kana karooree kaa'ee jira waan ta'eef anis immoo gama kootiin akkamiin kaayyoo mootummaa kana galmaan ga'a. Rakkina biyyattii keessa jiru keessaa dhiyeessii naannoo magaalaa jiru hiikuudhaa jecha anis hirmaachuun qaba jedhee ofis fayyadee namoota magaalaas fayyadee akkasumas mootummaa deeggaruufan keessatti hirmaadhe jechuudha. Kanaafuu jalqabeeraa bara kana fudhadhee ijaarsa haala mootummaan lafa akkanumatti nuu kenne kaaree 207dha. Asirratti kennu mana kana ijaaree marsaa lammaffaatiif galchee jechuudha horii kana. Marsaa isa duraa jabbilee xixiqqoon galchee ayyaana isa darbee faasikaadha jechuudha. Shananuu baasee guyyuma sanaan gurguree galee kanaaf namni fayyadamuu jalqabeera jechuudha. Badhaadhina maatii irratti ka gurmoofne amma yeroo lammataatiif horii kana ka galchine yeroo tokko baafnee gurgurannee irra bu'aa isaallee haga tokko argannee jirra. Wantichi bareedaa gara fuulduraatiif jennee abdii qabna. Ammaas immoo bu'aa tokko irraa argachaa jirra. Carraa hojiillee uumee jirra. Dargaggoota amma nama lamatu asitti dhaabbiidhaan qacaramee hojjechaa jira. Wanti jiru kanuma ammaaf. Namoonni horsiisa horii aannanii irratti bobba'uun hojjechaa jiranis sa'a tokkorraa aannan leetira 20 hanga 22 argachuu dubbachuun gatiin aannanii leetirri tokko qarshii 110 hanga qarshii 120 gurguramaa jiraachuu siman. Hoo jalqabnu horii muraasan jalqabne horii 4-5 jalqabne saniin booda dhaata dabalachaa deemne fakkeenyaaf amma sa'a kanarraa guyyaatti leetira 20 hamma 22 hin arganna sa'a kanarraa jechuudha. Akka waliigalaatitti amma yaa'ugaa wanni avreejiidhaan hoo teechifne horiin ilmamam hundi ilmamuu kun rimeeyyii waan ta'aniifu ammaaf garuu horii ilmamu kanarraa leetira 120 hamma leetira 140 argachaa jira guyyaatti. Gurgurtaan amma gabaarratti hoo baanee ilaalle sababa gatiin nyaataa kun garmalee qaaleef gabaarratti ilaallu gatiin aannanii garmalee dabalee jira. Haa ta'uutii hamma ta'e waan jiru tasgabbeessuudhaaf jecha leetira tokko 110 irraa kaasee hamma 120 gurguraa jira. Dargaggoon carraa hojii horii helmuun argatee hojjechaa jirus muuxannoo horii helmuu daa'imummaan bakka dhaloota isaatitti argachuu dubbachuun amma immoo carraa hojii ittiin argadhe jechuunis dubbata. Jalqabatti horii elminee kaanetti akkuma horii elmee ka'een immoo nyaata isaanii kennaa nyaata kennee akkuma xumurreen jabbilee lafaa nan kennina. Muuxannoo isaa jalqaba nuti horsiisee bultoota waan ta'aniif loowwan qabanneeti iddoo magi jirutti godaanu. Yeroo sana immoo elmannee yeroo nyaannutu jira. Jechuun elmannee gisee nuti fayyadamnu jira jechuudha. Isa waan ta'eef yeroo sana agati muuxannoo waan qabuuf as dhufee immoo wanta kana laalchoo akkuma dhufeen mucaan tokko kan kanaan dura jechaa ture jira. Isarraa immoo tokko elmaan ture. Sanumarraa hankee barachaa dhufee asumaan hojii kana hojjedha. Deebi'ee isattis immoo barnootaan koo kana xumursiistu nan barbaada waan ta'eef akkasitti jennee walii dubbanneet saniin booda innis ishii hojjedhu saniin booda gaafa immoo yeroo barnootaa kee barnootaan kee xumurtaan jedhe. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa kutaa magaalaa Boolee obbo Amantee Adunyaa inishiitii fi misooma qonnaa keessatti daangaa tokko malee warreen hawaasa baay'ee of duuba hiriirsaan hirmaachisuun hojjechiisuu himuudhaan lafaa fi qarshiidhaa fi saala mijeessuu fi akka danda'an ibsan. Inishiitii kanarraa namoota irratti gurmaa'anii hojjetan kana qofa odoo hin taane hawaasni bal'aan bu'aa isaatirraa akka fayyadamaniif waan hojjetameef qaamni hawaasaa kamuu kan hawaasa harkaa qabu akkaataa itti hirmaachuu danda'uun haala kan mijeessine ta'uu isaati. Akka mootummaatti warra badhaadhina maatiitiin gurmaa'an kanaaf wanni taasisu yoo jira tokkoffaan lafti isaanii kenname lafa kan dhiyeesseef mootummaadha. Bu'uuraalee misoomaa naannoo sanitti bishaaniin wal qabatee daandiidhaan wal qabatee naannoo sanitti waan mijaa'uu qabu guutuusaa kan mijeesse mootummaadha.
Isarra dabre immoo jarri kun ijaarsa keessatti maallaqa of harkaa fixuu danda'an waan ta'eef tokkoon tokko isaanii naannoo qarshii miliyoona 2 akka isaaniif liqeeffamuu fi isa kanarratti jajjabina argatan immoo galtee akka galchan godhame yeroo ammaa kanas akka argitan kanatti sirriitti galtee isaanii galchanii hojjechaati kan jiran ta'uu isaati. Oomishni aannanii ba'aa jira. Akkasumas immoo akkuma reefu siif kaasuudhaaf yaale horiin ba'aatii jira waan ta'eef karaa salphaadhaan hawaasni keenyas ayyaanafis waan adda addaatiifis sheedii keenya keessatti dhufanii akkaataa ittiin loon fooniitis itti argachuu danda'an mijeessaa kan turre ta'uu isaati jechuudha.